warreeffesa dubartiidha dubbachuu eegalan. Maqaan nashiidaadha. Amma waan dubartiidha dubbachuu eegalan zamana kana ammoo. Tamaam. Nashiidaadha jedhaniin. Garuu ammoo as bayyama deemanii kunoo gara gadiitti jechuudha. Takka waan siyaasaa haasanii takka maal jedhanii kuni waan eessa akka dhufeen hin beeku eessarraa akka seene. La'alla warra fuqrummaa durii tokko nutti hafina fakkaata gariibummaa warra durii tokko. Zamana abbootiin keenya gariibaa taate sanii gariibummaa keessa turan san isaan illee hin beekanii fi zamana kana osoo dhaqqabanii numa dhiisanii gariibummaa durii isaan nutti hafina fakkaata achi keessaa nutti as dabartee nu sirbisiifti na fakkaata. Ol nutu alchifti isinii galtee. Islaama biyya keenya kanatti Itoophiyaa keessatti hatta ka Amaaraallee obera dhayitee keessaan baatu sirbuun kun jechuudha sirbi kun keessaan bahu ka Oromoollee keessaan bahu kan Tigreellee keessaan bahu waan mantiqaa teenyessan uummata Itoophiyaa keenya kana sirba jaalatan akkuma durii zaman nabi rabbiidha alayhi sallam naqanii jennan nabi rabbiidha masjida keessatti taphadhaa jedhanii ni beektanii gaafa saniin taphatanii garuun sirbine haa ta'u garuu ammoo akkuma jechuu barbaade warri Itoophiyaadha biyyi keenyaadha kuni sirbatu nu keessa jiraanatti fakkaata namni sirbuma kana jaalata waan hin beeku. Yaa jamaa isin ammoo warri qalbii keessan ijaaruu barbaadan mee ka sirbillee haa sirbu ka qalbii keessan ijaaruu barbaadan kan qalbii keessan ijaaruu barbaadan isin nashiidaa waan jedhamu kanneen irraa fagaadhaatiin quraanatti yaaddawaa hadiisatti yaaddawaa wallahi ol fuudhamtan wallahi sadarkaan keessan ol fuudha jiruu duniyaatti illee ol fuudha. آخرت اللي والفوق أتمن قرآن دندسة جنان قرآن كانت يادورت جنان ربي صدر كان كده والفوق إيه صدر كان كده والفوق هو متك كوان إيمان دبلومتي وان ونجد ودامتي خاصة موسيقى نما نشيد أجاني كان موسيقى كبوكوني وان شياطين سين سينسيسو يا جول شمرادا وان شياطين سين سينسيسو وان شياطين سين ترجودا وانتوني كن ساتي غفلة عادي osoo kana dhageeffattan wanni zamana kana keessa akkana sixiriin akka malee baay'ateef budaan akka malee lafarra guuteef wanni jinni shayaaxiin kunniin akka malee nama qabatuuf sababni isaa tokko keessa akkan yaadutti sababa kana sababa gaflaati beeka gaflaa jechuun saati ati zikrii rabbiin goone saati quraana wajji walitti dhaan qabne saati ati salaata wajji walitti dhaan qabne ati kana dhageeffatta shayaaxiin dhufteetiin sitti seenti jechuudha. Turkina fakkaata. Nama tunarratti bilbile nama tunarra bilbile amma deebi'ee jira. Deebitan amma. Akkasii jabaadha ya jamaa jechuudhaaf walii galatti tana abdii si ga'ee jiraalee dubbanneeti kalaasi. Taane ammoo warra itti hojjetu rabbiin nu haa taasisu warra quraana kana ol fuudhamu rabbiin nu haa taasisu rabbiin barakaa isin haa godhu. Akkasii rabbi isinirraa haa jaallatu isinilleen waan dhugaati dubbii sirriitti. Wanni dhaloota kanatti farra ta'aa jiru diinii irraa dhaloota kana jaamsaa jiru qur'aana dhaggeeffachuu irraa diin fakkaatee wanti dhaloota kana dhamaasaa jiru nashiidaadha. Abbaan fedhe haa fudhatu abbaan fedhe haa dhiisu. Mee nashiidaa dhaggeeffachuu sawaaba qaba waan jedhu jecha tokko hin jiraa shari'aa keessa. Gonkuma hin jiru. Gin qur'aana harfii tokko jechuun sawaaba 10 qaba. Harfii takka alif jechuun baa jechuun. Ishi nashiidaan diiniidha. Laysa min ad-diin. Khaasatan nashiidaan zaman ammaa kun akkuma ustaaz awwal jedhan kuni waan islaamummaa keessaa bakka qabu. Akka kanatti walitti dhufan shubbisuu harkatumu isaayyummoo waan isin garramu keessa nashiidaan bahu rasuuluma faarsa. Rasuulallah 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 yaa akhii rabbi moo rasuula jaala. Mee nashiiduma rabbiin faarsu tokko as fidaa ijoollee ammaa keessa. Yaa bareedaa maal taate yaa makkaa laa hawla walaa quwwata faarfamuu kan haqa godhatu eenyu wallaahi rabbii rasuula garuu isaan rasuuluma faaruun isaanii rasuula faarsu rasuulli osoo lubbuun jiranuu kana dura himatan nagaan rabbii irra haa jiraatu laa tuxuruunii kamaa axrati nasaaraa ciisa ibna maryam
إلى أن نفارسو كيس دانغا هندبرنا أكا مالي نصاران جتشو لجر كريستانو تاكون عيسى إلما مريم يسوسين فارسو كيس أجكو جيساني مال جداني واقع جداني جتشو أناس أكسنا نقولنا جداني حديث صحيح النبي محمد نتهمني دنيا كان إرادي من جتشو أرنا شيدا جتي قباتي يا نبي هركنا قب يا رسول هركنا قب أمتك ينوان نتيهو بجو أم نجلس الرين تيدي فروني بيكا موسيقنا أمارات متين إني يو دبت نشيدا إساكي ست بيجا دبت يو كاواهي جاللا دبت سنيقال كوني معصيالا ربين سيف ديسون إسالين هنكا جيلما يو أصول معصيالا إيش مو نشيدا معاذ حبيبي سفردو أمير سفردو يجولي أحباشي كان شركين كان قوتا ميدا بدرو سفردو osoo kana dhaggeeffattu yoo duute akka rabbi siin araarame hin beektaa garuuti muuziqaa sana irra kun akka yakkisaa guddaa ta'e hin beektaa garuuti ومن يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قلبي ها قدنو ونن أكيفتا جروكو نمني ماليف نتفجدما جرو هند ماليف نمني نتفجدما ما فرواجس الرقب بهشو بسي رسول فارسي دبي اتتومي يوتيوبر رتي ماتنسا إساف قليلا مدى قليسا تجرين نسات إلمان ساتين قد فتار منان التنجراتار اشي اتدقى فتين اشيدا إسا ربي برا قابتي توكو هن أرقتو قابتي تك سوابا يجو إنما سرت بل عليك عقاب سرت كتاتتا ماليف قرآن ربي جتش سابريدا چالچسته جتش إلمنا ما فجدم تججول والعياذ بالله هادم مكن أمة نمني ماليف نتفجدم دلوت نشيدا هنتئنا دلوت قرآنا في حديثا هاتا سنة هاتا كتر أني كان جتشون بربادا تيفنون كو يروباجي أني نشيدا ورّا أحباشي كان كشركي لفبليس كرسول هركنا كبي رسول ربي كإسان أرى هركنا كبي جدني كوني كان إسان ناف برمك جدني وامة كوني ماتو ما إساتي إرجما ربي عليه الصلاة والسلام دعائي ناف كردا جدني تامة ميرو صلاتها فرن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة آت يجمبر دعائي كني في نبي محمد في بوتا بريدو جنتك إسا كني في جنة دعائي إسا كرة تاجر إكو ديبيني مو إسا وامتون أكمي كان أوفيفو إني دعائي نافودا يو دعائي كنجتنينا كرت يرو أذانا وياك أما شفاعانكو إسنيف أرقما إيش إنت الإسانيتي مالجدا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ماشي يا فاطمة هنتلكو قبينيكو إرّا وان فيدنا غافدو garuu lubbuu kee ibidda rabbii irraa baasi ani waa tokko sii gochuu hin danda'u nabiyyiidha ilmoo isaaniitiin akkana jedhu ikkoo ati immoo arra as teessee yaa rasuula namni du'ee jiru qabrii jiru maal si fayyida kanaaf haa hubannu ummata keenya meeshaa namaaf hin ta'ina namni akka isinitti fayyadamuuf akii dildila namaa hin ta'ina ammaaliin irraa fayyadamaa jira bu'aa maaliin irraa argataa jira jennee sammuu rabbiin irra kaa'een haatiin xallu afwan isiniin jechuu barbaada saazawwal galatoomaa ulfaadhaa yeroo kanatti kana dubbachuun keessan baay'ee bareedaadha yeroo namni nashiidaa jedhee xiyyeeffachuu deemu wajjizaakumullahu khayran isiniin jedha. بارك الله فيك داود ربي بركاته يقولوا دقيسني يا جماعة ولا تشوف إيسون كيسني مثلا دبتشوان وأنا التامن دبتشون در كما كيجن تلي ربي سني على خير قرآن التشاكر وني بواسني كابو سكنا كامبي كل سكنا كأنكر اللي سكنا كتاب أقرأ كيسة تكوان نشيدا جدا مرجع
Wani lamu bara dargine bale takka argine beeku takka. Kan kare Qur'aan Rabbi da kare yani hadisa kare. Kan kare isinitti maami tire. Kullu ina'in bima fihi yandahu jedhani. Wanni hundi isaatu wama keessa jiru wama keessa jiru akkasi wanna jedha. Ani kan beeku isa kana. An Qur'aana beeka Qur'aana kare. Hadisa illee ni beeka hadisa illee kare. Tamam akkasitti wanna jedhan. Jabaadhaati.